Grey Shahada. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إجا والمري وبليان كينيا أستاذ عربي في أكسم اللي أبيجو جارة فاسترت إفجرو مبيكو على كل حال والمري سال لما نجدو يسوع كريستوس قومت فني فما كنجلو مثل كان الرت جتشودا كول مريا تنتا سني فمو قافية فاني جرى لما نو كان ديبي قافت بتاع أستاذ عرب نمني أكا مري كناف يسندر كسي سجرا مو في ذاك السنين والمرية الأكاتل. بسم الله الرحمن الرحيم. فالمي كناف نمني ذكر كسي سنجرو فدي مكان ناني كان كمفتسني مثل درس كان في النت مرة وبدل نمني ذكر كسي. مثل مري كسني مال توري. واي فينا تفي أكسمس لقوم يسوع فني فمي جرا كان جدي وأنا هدوا في سام متف ما درين كنا كانت. أيه بلس كينيا بيجو مري كناف نمني سدير كسي سجرا لو كان مو في الكيتين تسنته كيف مفتستجتشو. eenyullee nan dirqisiisneen fedhuma kootiin mari'achuuf wanni jedhu. أيه مثل أكو مسان جران سنيمي. Eeyyee sanuma. أيوة أستاذ عرب إنيو جنان يجون جاي أوجي يوكان أمو إسلام ما كيسجل جوان برسيس تكنرت. والله يعني جلت برت برانكي جا عربي جندري وكام عربي كم بنادرني. صدر كايو غير برنوتا تتعطي يعني بركة كمبيوتر ساينسي ماسترز ديجري كذا استرمال متفرد. أنا جرى سوفت وير تيمالي علماء وكامو أستاذة بتاع كاسيتيمتي. أما ربنا على فسين قرار بترتي نما يامو بعيد. أبيجو إنيو جدانيني ترى بروم سزا وكان أمو أيوة جيسا. Okay. Anna vivo jarro che aprivo venerdì. Sadarkaan barnoota kiyyaa digrii jalqabaa lama qaba. Narsiingiidhaa fi biizines maanaajimentiidhaan. Then maastersii kiyyaa maarkeeting maanaajimentiidhaan dalagee. Haakimallee hojjetaa mootummaatillee amma jirti. Akkuma luqaasii jechuudha. Hundee laatiin immoo ofii kan kooti waan dubbisee. Akkasuma waan ofii kan koo dubbisee waan beeku waan ofii yakoo irraa dubbate. Kan achitti barsiisaadha jedhanii yaa'u Arabiitti itti gaafatamaanii abdii goganaa nabii gochaarra qofa jedhii jedhaan ture. Abii gochaarra qofa yoo ta'e hin ta'a. Ayyee eenyutu dura eegala akka ani quba qabutti daqiiqaa jalqabaa 15 Ustaaz Arab daqiiqaa 15 Abigoo 15 Ustaaz Arab Abigoon 10 Ustaaz Arab 10 Abigoon ammallee marsaa lammaffaa 10 Ustaaz Arab 10 Abigoon 5 Ustaaz Arab 5 Abigoon illee 5 ammallee deebi'uudhaan Ustaaz Arab 5 achi booda ammoo daqiiqaa 2 jechuudha gaaffii deebii. يا كسي. Yeah, actually, yoo correct gochuudhaaf daqiiqaa 15 jalqabaa keessaa kan jalqabaa hin fayyadama. Then Ustaaz Arabii mataallee yoo irratti Arabii keessaa kan godhaaf odeemne garee kanatti fakkaatu baanaaf gochuudhaaf. Akkasuma jettee na fakkaata. ماجد أبي جمال جدا. Jalqabaa irratti yoomaan dursillee واي فينا واي فنفهم برنوتا كا يجون مني يسوع فنفهم جدي وكامو فيني كرا يسوع مال ينجلو جدي أمان سورة كريستانا وانتي برنوتا كا كنيتي برنوت وانا كنيسة رتي أنا مو ده يكاكو بشان شان دبدا
barnoota gaa ati dursitee silaa kennitee hayyana jettee turtee ofumaan soo eegalte carraan kan ta'e. haa eegalchiisuu daqiiqaa Tole haa ta'u. Sagaleen kee dhagahamaa haaraan niitoorkiin kan koo hin dhaga'ama niitoorkiin kan koo dhiibbaa jira. Sagaleen kee yoo dhagahamaa jiraate hin dhaga'ama bigoo hin dhaga'ama xiqqoo qaqqabuu jira. Nama guddisi nama yeroo inni eegalee guddisiisa. keessa na jalaa seenaara. Sa'aatiin deemuu jira baay'ee deemuu jira sa'aatiin. Abigoo sirraawee eegallu daqiiqaa eegallu. Amma akkam sagaleen kiyya ni dhaga'amaadha seeraan. Naam. Tole. Wayi ramzii telefoona kanarraa baasaa yoo yeroo takka ramzii telefoona kanarraa baasaa. Hayyee eegalchiisuu ni danda'ame. Eegal. Tole hundi keessanuu eebbifama. Akkuma dura irratti jedhaa turre mariin har'a geggeessinu waa'ee cubbuutiif waa'ee fala cubbuu yookiin fayyinaatiin wal qabatee dhimma jiru irratti sanii wal qabatee ammoo akka mata dureetitti dhuguma Yesus Kiristoos cubbuu dhala namaatiif fannifame gaafii jedhu yookiin yaada jedhu irratti mari'anna. Sanaan wal qabatee warra dhageeffataa jirtanii akka seeraan dhageeffattaniif san booda yaadallee gaafii qabdanillee akka dura jedhaa turre booda irra kaasuu hin dandeessanii. Mata duree kana gaaf jalqabu namni eenyu ka jedhurraa jalqabu barbaada. Namni eenyu akka amanutti akka kitaaba qulqulluu amanutti kitaabni qulqulluun keenya waa'ee namaa gaaf dubbatu namni uumama akka ta'e yeroo dubbatu hin argina. Kitaaba uumama boqonnaa 2:7 irratti Waaqayyo biyyee lafaarraa nama tolchee hafuura jireenya akka itti baafate hin argina. Namni Waaqayyo tolche kuni yookiin ammoo namni isaan jalqabaa keessaan jennu kuni Addaamii fi Hewwaniin akka ta'e kitaabni qulqulluun illee seenaa keessallee gaaf laallu hin argina. So Waaqayyo Addaamii fi Hewwaniin hin tolchee san booda ajajawee itti kaa'e ajajawee kenneefi. Ajajni Waaqayyo kenneef kun maalidha? Muka Eeden Gannat keessa jirtu kanarraa hin nyaatinaa jedhee seera innaatti godhuun argina. So seera kana daddarbanii cubbuu dalaganii jenne jechuudha. Kitaabni qulqulluun cubbuu gara lamatti hiika. Cubbuun tokkochi maal inni wangeela ergaa Yohaannis isa jalqabaa boqonnaa 3:4 irratti cubbuun seera malee jiraachuudha jedha. Hiikkaan cubbuun ni jalqabaa seera malee jiraachuudha. Lammaffaani namni wanta gaarii hojjechuu osoo beeku wanta gaarii san yoo hin hojjenne yookiin wanta gaarii san osoo hin hojjetin yoo hafe cubbuudha jedha. So qabxii lamaan kanneen kitaabni qulqulluu waa'ee cubbuutiif definitioniin yookiin ammoo hiikkaan nu kennu jechuudha. Amma Addaamii fi Hewwan dalagaan isaan dalagan cubbuu kan isaanitti ta'e seera Waaqayyoo irra darbuu isaaniiti. Kitaabni keenya yeroo dubbatu cubbuun gara du'a bara baratti nama hin geessine hin jiraa jedha. Ergaa Yohaannis isa jalqabaa boqonnaa 5:17 irratti. Cubbuun gara du'aa nama hin geessine hin jiraa jedha. So cubbuun gara du'aa illee geessu hin jira, cubbuun gara du'aatti illee hin geessine hin jira.
Addaamii fi Hewaan cubbuun hojjetan kun seera waaqayyoo irra daddarbuu irraa kan ka'e sababii ta'eef cubbuu gara du'aatti isaan galchu ture jechuudha. Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 23 irratti gaafa dubbatu ammoo gatiin cubbuu du'aa jedha. So Addaamii fi Hewaan cubbuu sababii dalaganiif gatiin cubbuu isaanii sun ammoo du'aa jedhee kitaabni qulqulluun dubbata jechuudha. Sababii sanaaf Addaamii fi Hewaan bittaa cubbuu jala yookiin ammoo maraba cubbuu keessa seenanii jechuudha. Akkuma qara jedhee namni cubbuu hojjete gatiinsaa yookiin beenyaan isaa du'a waan jedhuuf kitaabni qulqulluun du'aatu itti murteeffame. Haa ta'uti garuu waaqayyo achi biratti fala wayennaa kaa'uuf hin argina. Kitaaba uumamaa keessa dhaqnee gaaf laallu boqonnaa 3 lakkoofsa 15 fi lakkoofsa 21 irratti fala wayin kaa'a. Lakkoofsa 15 irratti sanyii keetiif sanyii dubartittii jidduutti diinummaa nan kaayaa. Inni mataa keen buruqsa ati koomee isaa hin eddita jedhee waaqayyo yeroo bofichatti abaaruun argina. So sanyii seexanaatii fi sanyii dubartittii keessaa bahu jidduu diinummaan akka jiru waaqayyo yeroo dubbatu hin argina. Lammaffaa immoo lakkoofsa 21 irratti Addaamii fi Hewaan itti waaqayyo uffata gogaa irraa hojjete akka isaanitti uffisee hin argina. Kun ammoo maaliidha? Abdii gara fuulduraatiif ta'uuf jiru akka isaanitti agarsiisuun argina. Inni biraa namni cubbuu hojjete kun ammoo du'a jala jira jenneerra. Waaqayyo ammoo achi biratti abdii galeeraa fi sanyii dubartittiitiif sanyii seexanaa jidduutti akka diinummaan ta'u takka. Lammaffaa gogaa fuudhee Addaamii fi Hewaanitti isaan qullaa turan sanatti hinnaa uffisuun argina. Gogaan bineensi wayii du'u malee hin ba'u. Waa'ee kan ammoo seerumaan kan nuuf ibsu maaliidha? Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 22 irratti gaafa ilaallu dhiigni otoo hin dhangala'ini dhiifamuun cubbuu hin jiru jedha. Maaliif dhiigni osoo hin dhangala'in dhiifamuun cubbuu hin jiru jedhame? Kitaaba Lewwotaa boqonnaa 17 lakkoofsa 11 irratti gaafa ilaallu lubbuun uumama foon uffatee dhiiga keessa waan jiruuf jedha. Furee kan ta'us dhiiga waan ta'eef inni furee lubbuu keessanii akka ta'uuf iddoo aarsaa irratti an waaqayyo isiniif kenneeraa jedha. Eenyu? Dhiigni furee cubbuu akka ta'uuf jechuudha. Maaf lubbuun dhiiga keessa sababii jirtuuf. Sababii kanaaf dirqama dhiifamuun cubbuu argamuudhaaf dhiigatu dhangala'uu qabaa jechuudha. Addaamii fi Hewaan kana hubataniiran. Dhaloonni isaanii illee isaan booda turan sunniin illee kana hubataniiran. Sababii kanarraan kan ka'e ijoolleen Addaamii fi Hewaan uumatan Abeeliif Qaayil isaan jennu kun inni aarsaa kanarratti yeroo gargar bahan argina. Maaltu jidduu isaaniitti ta'e? Abeel hoolaa irraa aarsaa innaa dhiyeessu dhiiga innaa jiksu Qaayil ammoo aarsaa san dhiyeessuu diddaadhaan dhaqee firii irraa innaa aarsaa dhiyeessu hin argina. Kitaaba uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 3 gad guutummaa isaa isin dubbifachuu hin dandeessan jechuudha. Amma poointiin guddaan maaliidha? Waaqayyo nama cubbuu hojjete kana bilisa baasuuf karaa wayii qopheessee jira. Karaa qopheesse kanarra nama deemuu danda'u qofatu fayyina argachuu danda'a jechuudha. Karaa waaqayyo qopheesse kanarra nama adeemuu danda'e, nama fudhachuu danda'e qofatu fayyina argachuu danda'a. Sababii kanarratti obboleewwan lamaan ijoollee Addaamii kan ta'an, ijoollee nama jalqabaa kan ta'an garaagarummaan achirratti ba'ee jechuudha. Inni aarsaa dhugaa dhiyeesse sun, inni dhiiga jikse sun, inni akka fedha waaqayyotti aarsaa isarraa barbaachisu dhiyeesse suni isa aarsaa barbaachisaa ta'e hin dhiyeessiniin aarsaa galataa jedhama aktuaalii kitaaba keessatti isa dhiyeesse sanaan yeroo ajjeefamu argina. Tole, ammallee innaa itti fufnee dubbifnu kun akkuma jirutti ta'ee dhaloonni 5, 6, 7, 8 jedhaa itti fufaa dhufeet Abrahaamiin biraan yeroo bahu Waaqayyo Abrahaam nama jedhamu wajjin kakuu galuu isaa argina. Kakuu nama Abrahaam jedhamu wajjin galuu isaa argina. Akkuma dura isiniin jedhe ijoolleen Addaam lamaan isaanii sababii aarsaa irratti wal ajjeesan. Qaa'el Abeeliin hin ajjeese sababii inni aarsaa Waaqayyo barbaadu sana dhiyeesse Waaqayyo illee aarsaa isatti gammadeef hin ajjeeseeni. Yeroo Qaa'el Abeeliin ajjeese bakka Abeelii san Waaqayyo ilma Seet jedhamu Addaamiif kenne. Seetiin kun ammoo Enook nama jedhamu
horataa dhufeeti sanyii seetii kanarraa Abrahaam namni jedhamu hin argamaa jechuudha. Uumama boqonnaa 5 lakkoofsa 6 gad gaaf dubbifnu ammoo Abrahaam hin amanee amanuun isaallee qajeellummatti laakkaa'ameefii jedha. So Abrahaam nama waaqayyoof qulqullaa'e ta'ee jechuudha sana booda. Jidduu kanatti waan baay'ee ta'e yeroo biraa san dubbachuu hin dandeenya. Poointiin ani itti dhufaaru garuu Abrahaam namni jedhamu kuni nama biyya cubbuun badde keessatti biyya walajjeechaan san booda hammaataa dhufe keessatti nama waaqayyoof qulqullaa'aa ta'e. Amanuun isaa kun ammoo qajeellummatti akka laakkaa'ameef kitaabni qulqulluun innaa dubbatu hin arginanna. Sanirratti waaqayyo Abrahaam wajjin kakuu dhaabe. Biyya Ur jedhamu keessaa baasee gara biyya Kana'aanii akka dhaquuf yeroo ajajeen hin arginaa jechuudha. Sanirratti waawwee jedhee waaqayyo Abrahaamiin uumama boqonnaa 5 lakkoofsa 8 irratti 8 fi 9 irratti arguu hin dandeettanii. Keessattuu lakkoofsa 9 irratti maal jedhaa? Goromsa waggaa 3 re'ee dhaltuu waggaa 3 korbeessa hoolaa waggaa 3 goggee horaa goggee kan biraa sokkee tokkos anaaf fidi jedhee akka qalma dhiheessuuf yeroo isatti dubbatuun arginaa jechuudha. San booda Abrahaam akka jedhame sana aarsaalee sanniin ennoo dhiheessuun arginaa jechuudha. San booda waaqayyo maal jedheen Abrahaamiin erga Abrahaam kana raawwateen booda erga dhiiga jisseen booda dhiiga jissuun maali jenneerra dhiifamuu cubbuu waan agarsiisuudha jenneerra. So dhiifamuu cubbuu saniif dhiiga jiksee jechuudha Abrahaam. Sanarratti waaqayyo Abrahaamiin akkas jedhe sanyiin kee biyya kan isaaniin ta'in keessatti galaa ta'uuf jiru achittis gabrummaatti hojjechuudhaaf waggaa 400 cunqurfamuuf akka jiran dhugaa isaa beekii. Garuu jedheen ani saba isaan hojjetaniif sanatti adaba nan fidaa booddees qabeenya guddaa fudhatanii achi hin ba'u waa'ee ofii keetiif immoo ati dulloomtee bara quuftee nagaadhaan hin boqattaa jedhee Abrahaam wajjin waaqayyo innaa waadaa seenuun arginaa jechuudha. Yeroo kana booda Abrahaam ijoollee horatee ilmi isaa jalqabaa Isaaq jedhama. Kan kitaabni qulqulluun kenna karaa sirrii ta'een akka dhalate ibsu inni biraa immoo Ismaa'eel jedhama. Ismaa'eel karaa waaqayyo barbaadu waan hin dhufneef waaqayyo Isaaq kan jedhamu irraan kakuu isaa raawwachuu barbaade. Isaaqiin kun ammoo ijoollee lama innaa godhatu hin argina. Isa of Yaaqoob booda irratti ilmi ilma Abrahaam kun Israa'el jedhamee moggaafamee jechuudha. So waaqayyo kakuu gaaf galu Abrahaam wajjin waan galeef kakuu sana deebi'eeti hinnaa yaadu ni arginaa jechuudha. Kakuun inni yaadate kun kam inni hinnaa jennu seera ba'uu boqonnaa 2 keessa lakkoofsa 23 gadi dubbisuu hin dandeenya. Bara baay'ee booddee mootiin Gibxii Fari'oon jechuudha haga du'ee ka'een booda waaqayyo sabni Israa'el gabrummaa Gibxii keessa akka jiran san argeeti kakuu Abrahaamii kakuu Isaaqii fi Yaaqoobii sana hin yaadatee jira. Akka Israa'eloonni itti jiran hubatee jechuudha waaqayyo. Sana booda nama Musee jedhamu garas ergee saba Israa'elii akka baaseen argina. Seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 6 gad guutummaa isaa isin arguu hin dandeettanii dhaqeetii saba kan koo Israa'eliin biyya Gibxii keessaa baasii jedhe. Saba kan koo Israa'el kan jedhame tasuma waan filatame yoo osoo hin taane sababii Abrahaamiitiin waaqayyo kakuu Abrahaam wajjin gale sanaa fi saba yaadatameedha jechuudha. Irra deebi'a jecha kana saba Israa'el jechuun sabuma lafaa ka'ee dhufe wayii osoo hin taane saba tasuma wayii filatame wayii osoo hin taane Israa'el jechuun Yaaqoobiidha. Ijoollee Yaaqoobii 12tu Israa'el jedhame. So waaqayyo kakuu Abrahaam akaakayyuu Israa'el yookiin akaakayyuu Yaaqoob kana wajjin gale sana yaadatee waggaa 400 booda ijoollee kan kee achi nan baasa isa jedhe sana yaadatee yeroo bilisa baasu hin arginaa jechuudha. Gaaf kun ta'u ammallee waaqayyo kakuu wayii akka sabaatitti Israa'el wajjin dhaabuu barbaade. Ba'uu boqonnaa 12 lakkoofsa 1 gadi guutummaa isaa dubbisuu hin dandeettanii ayyaana Faasikaa jedhamu jidduu isaatiif jidduu waaqayyootii fi jidduu Israa'eliititti akka kaa'een arginaa jechuudha. Ayyaana Faasikaa kana irratti ammoo korbeessa umriin isaa baay'ee hin taane korbeessa xobballaa jedhamu akka qopheessanii fi isa kana ammoo qalaniit foon isaa akka nyaatan dhiiga isaa ammoo balbala isaanii irratti dibatanii duuti biyya Gibxiitti dhufuuf jiru sun isaan akka irra darbuu fi yeroo kaa'u in arginaa jechuudha. So maal mul'isa Faasikaan kun isa jedhamu bal'inaan booda irratti ni ibsa. Amma irratti jeneraal waan dubbataa ruuf yaaduma kana jedha. San booda Israa'el yookiin Yaaqoob kun gaaf du'uuf ta'u waawwee dhaamee du'e. Maal jedhee uumama boqonnaa 49
lakkoofsa 10 irratti siinqee Yihudaa irra hin darbu uleen mootummaas dhala isaa harkaa hin dhabamu kunis hamma inni qabachuuf ta'uuf Shiiloo hamma dhufutti yookiis hamma inni Shiiloo dhufutti hamma inni sabni abboomamuun sun dhufutti in ta'a jedhee innaa dubbatu hin argina. Hamma Shiiloon dhufutti kun in ta'a kun siinqeen Yihudaa irraan bahu jedhe. Kana jedhee ka'ee garuu waawwee jedhe lakkoofsa 18 irratti uumama boqonnaa 49 lakkoofsa 18 irratti yaa Waaqayyoo jedhe an fayyisuu kee nan eeggadhaa jedhe. Kana eentu jedhaa jira Israa'el yookiin Yaaqoob isa jennuun sana. Isa qofa miti fayyina kana kan eeggataa ture. Abaabiliin isaa akkuma jedhe kana Daawit illee yeroo isaatitti maal jedhe fayyisuu kee abdiidhaan nan eeggadhaa yaa Waaqayyo abboomii kan kees nan raawwadha jedhee faarsaa boqonnaa 119 lakkoofsa 116 irratti innaa dubbatu hin arginaa jechuudha. So abdiidhaan eeggataa jiran maaliif fayyisuu Waaqayyoo sana? Fayyisuun kun ammoo abdiidhaan deebee raajiidhaan innaa himamuun argina. Isaayyaasii boqonnaa 7 lakkoofsa 14, Isaayyaasii boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti ilmi dhiiraa akka dhalatu, Amaanu'el jedhamee akka moggaafamu, abdiin kun akka raawwatamuuf jiru yeroo dubbatu hin argina. Profeesiidhaan raajiidhaan dubbatame garuu inni raajiin dubbatame kun ammoo hinnaa raawwatamu hin argina. Fakkeenyaaf Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4-5 irratti, Yohaannisii boqonnaa 3 lakkoofsa 16 gad irratti hinnaa abdiin kun raawwatamu hin argina. Masiihinni jedhame sun inni abdachiifame suni yeroo dhufee dhalatu hin arginaa jechuudha. So Yesuus Kiristoos fannifamuu isaatiin durayyuu kan abdiin eeggamaa ture. Shiiloo jedhamee isa inni Shiiloodhaa dhufu sun Shiiloon sun haga dhufutti abdiin sun akka dubbatamaa ture raajiidhaan akka dubbatamaa ture hin arginaa. So kutaan jalqabaa kanuma irratti osoo xumuree hin gaha. Inzeen kutaa itti aanu irratti yaada jiru waa'ee fannifamuu isaatiin wal qabatee dhalachuu isaatiin wal qabatee cubbuu keenyaaf fannifamuu isaallee itti fufaa eebbifamaa. Galatoome. Iskiriinni kiyya guddisee abdii inshaallah sana galle. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بولين كنا كمسلمة هون تكسنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قسم بولين كنا كان كريستانا كنا من تابرا وردفتن نجيني واقعي يوسني فابايا تويتشا أسوان جرا سكنتا كنا ديم سكنتان كنا كان أردا واي فيجيناتي وبلس كنا قبتيلة تكوتوكو أكاس بنين ستي كان إني كاسة تجرا قبتيلة كوني سلا تورا كيس وان كاو كابو توري جالكابراتي دوغونغورو تكوتوكو كان سرسفي ديمو بربادا إني جالكامني ندورا مالي tokko farratti qabxiin akka qabxiitti sirreessee deemuu barbaadu waa'ee nabiyallahi Abrahaam waa'ee isaa jalqaba irratti akka gaarii dubbatee osoo jiru deebi'ee ilma isaa Ismaa'eel yookaan immoo ilma Ismaa'eel kan rabbiin isaaf kenne san akka ilma quxisuu yookaan immoo ilma seeraan malee dhalatee kun jalqaba irratti dogongora nabii irratti ka'e waan ta'eef jalqaba isatu sirratu qaba. Inni maali jennaan inni yoo kitaaba seera uumamaa keessa kalaalu taate an agarsiisaa deemuu fedha ragaadhaani obboleessi kennaa ragaa osoo agarsiin dubbate ana immoo agarsiisaa deemuu waan barbaaduuf akkuma hundi keessan argaa jirtan kuni macaafa qulqulluudha. Macaafni qulqulluun maal jedha seera uumamaa boqonnaa 16 lakkoofsa 3 irratti Saaraayi jedha. Saaraayi haati mana Abrahaam hojjattuu ishee Aggaar ishee nama biyya Gibxii sana fiddee akka haadha manaatti jedha. Wife jechuudha akka afaan Ingiliffatti mist ማለት ነው. Okay? Giftiin dalagduu siitir hojjechuu siitirratti hojjechuu irratti aangoo waan qabduuf akka haadha manaa iseetti akka haadha manaatti Abrahaam abbaa manaa isheetiif illaattee jedha. Wife jedha jechuudha. Kuni dogongora inni isa jalqabaa kan sirratu qabu. Inni lammataa ammoo Waaqayyo dhiifamuu cubbuu caalaa yookaan ammoo repentance kan jedhamu yookaan ammoo akka
tsatsaatti akka jechuuti akka afaan Amaariffatti caalaa dhiigni gad naqamuu jaalataa kan jedhe. Sunis dogongora inni akka wannatti kaasee sanis sirreessuuf barbaada. Baayibilli afaan Amaariffaan Oromiffaan banamuu didee asirratti ammoo kuni kasin argaa jirtan Hoose'aa boqonnaa 6 lakkoofsa 6 irratti maal jedha? ከመስዋዕት ይልቅ ምህረትን ከሚቃጠልም መስዋዕት ይልቅ እግዚአብሔርን ማወቅ እወዳለሁና። ኩኒ መጫፋ waaqayyo kan jaalatu waan qalamu qalma caala kan jaallatu maal jaalata? Maswaatii caala mihirati yookaan ammoo rahmata jaalata yookaan immoo araarama jaalata jechuudha. Kana kan jedhe macaafa jechuudha. Inni biraa ammoo qabxiin inni sadaffaa inni kan kaase fakkeenyaaf waaqayyo abdii inni seenetu jira kan jedhe sun dhugaadha. Abdiin akka macaafatti waaqayyo seenee jira. Garuu abdiin sun guutamee jira kan jedhuun eegalle jechuudha. Maaliif qabxiin kun silaa qabxiin akka nootitti qabadhe malee qabxii sigalee akka mareetitti irraa kaasuuf hin turre kun dura sirratuu qaba kan jedhu. Asirratti seera uumamaa irratti kan argaa jirtan kuni seera uumamaa boqonnaa 3 inni lakkoofsa 15 irraa kaasee 14 irraa waliin haalaallu. Maal jedha? Waaqayyo gooftaanis bofichaan kana waan gooteef ati horii hundumaa bineensa bakkee hundumaa keessas abaaramaa in taataa. Ati garaa keetiin lafa irra illootaa bara jireenya kee hundumaatti biyyoo in nyaattaa jedha. Kuni qabxii isa jalqabaati. Mee asirra nama 775tu jira. Akka numarri beeynutti yoo hiikkaa biraa qabaate booda inni hiikkaatti nuu kennuuf isarra jiraate jechuudha. Waa'ee bofaa eega kaasee bofni biyyoo nyaatamoo raachaa fi hantuuta nyaata kan jedhu kana booda isatu nu ibsa jechuudha. Itti aanee booda lakkoofsa 15 irratti ani sii fi dubartii gidduu sanyii isheetii fi sanyii kee gidduus diinummaa nan buusaa jedhe waaqayyotu jedhe. Abdiin kun Kiristoosiin furamee jira kan jedhu obboleessi keenya reef dubbatee ture. Asirratti waan an jechuu barbaade abdiin kun dhugumaan guutame moo hin guutamne osoo gara fannifamutti hin deemne abdiin waaqayyo asis seene kuni Kiristoosiin furame moo hin furamne kan jedhu. Maaliif jennaan sa'aatii har'aatitti kaleef dheengaddatti haadhaaf abbaan ilmaaniin firaan biyyaa biyyatti diinummaadhaan namni ilmi namaa illaa sa'aatii ammaa kana wal ajjeesaa jira. Abdiin kun guutamee jira kan jedhu itti fufa. Dubartittiidhaan immoo jedha. Dubartittiidhaan immoo yeroo ati ulfooftutti ani rakkina kee guddaa nan baay'isaa jedheen waaqayyo jedha. Okay. Kunis abaarsa irraa kan dhufe jedha. Akka obboleessi keenya jedhetti yoo abdiin kun kan guutame taate dubartittiidhaan immoo yeroo ati ulfooftutti ani rakkina kee guddaa nan baay'isaa ciniinsuudhaanis mucaa hin deessaa jedhee waaqayyo. Abdiin kunoo ka'ee jira dubartiin kiristaanaa yeroo ammaa kana ciniinfatanii daa'immoo osoo hin ciniinfanne daa'an yeroo baay'ee argaa jirra kan ciniinsuu irratti daa'e irratti lubbuun isaanii ba'us argaa jirra. Kana keessa immoo abbaa mana kee in hawwita. Innis aboo si irratti hin qabaata jedhee. Kakuu haaraa keessattis dhiirri akka dubara irratti aboo qabu waaqayyo dubbatee jira. Kakuun gaafas kakuu moofaa keessatti galame kuni kakuu haaraa keessatti hin kaafamne ammas kakuu haaraa keessattis kun hin kaafamne jechuudha. Itti ufee waaqayyo maal jedheen amma immoo namichaan ati dubbii haadha mana keetii waan dhageesseef ija mukicha isa ani hin nyaatin jedhee si abboomes waan nyaatteef lafti sababii keetiif abaaramaa hin taati yookaan immoo hin ta'a. Atis jedheen waaqayyo addamin atis bara jireenya kee hundumatti itti dadhabdee isa irraa in nyaattaa jedheen jedha waaqayyo. Waaqayyo Abrahaamin akkas jedhe. Addamin akkas jedhe. Waaqayyoon addamiin akkas jedheen yeroo ammaa kanatti paastara ta'ee qeesii ta'ee diyaaqonii ta'ee warroonni kiristaanaa kan kiristaanummaa waaqa Kiristoos yookaan immoo Yesuus fayyisaa keenya jedhanii fudhatan sa'aatii ammaa kanatti ifaajanii dalaganii waan harka isaanii nyaataa jiran moo ta'anii nyaataa jiran kan jedhu kuni gaafiidha. Deebiin kun ammoo hillinaa wiifrat akka afaan Amaariffaatiin jedhamu keessi keenya sammuu keenyatu hima jechuudha. Okay? Kanaaf sa'aatii ammaa kanatti uummanni kiristaanaatis ifaajee isaanii nyaataa jira. Gariin hiyyoomatee hiyyummaadhaaf, gariin lafarratti, gariin qabeenya irratti wallolee wal ajjeesaa jira jechuudha. Kun hundinuu waan illaa ammatti abdiillaa ammatti furamin. Inni biraa ammoo waa'ee Shiiloo kaasee waa'ee Shiiloo boodatti dhufnaa. Shiiloon kan dubbatu waa'ee abdii fuulduraa kan nabiyyummaan uummata Israa'el irraa fudhamtee uummata biraatiif kennamtu waan taateef suni mata duree keenya kan waan hin ta'iniif qabxiiwwan haganaa akka sirreessatti eegattuuf booda jalqaba irratti waa'ee fayyinaatiin wal qabatee qabxiin kennaa inni jalqaba kan har'aa waan qabxii waan naammaari waa'ee fayyinaa ture. Fayyinni kan danda'amu karaa kamiini? Karaa kamiin fayyinni jira kan jedhu yookaan ammoo Yesuus cubbuu keenyaaf nuuf fannifamee jira moo hin fannifamne kan jedhu. Jalqaba irratti Rabbiin Qur'aana isaa keessatti maal jira? Baada a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim. Rabbiin Qur'aana isaa keessatti maal jira? ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين.
نمني إسلام ما على من تابرا فيجنا فتاي ومكان يفو بربادي ربين أنما سن الراين فودو كران سن كران إسلام ما على كجرهن تقولنو كرا فيجنا تيمتي نمني إسلام ما على من تابرا كبتير في جاك ياما فول ربتي ورخص على الرات عاجل ربي ورا سيران نقولين أقسم ربي القرآن ساكي ست سورة عمران بسم الله سدي آية كل سكال رت الله ربي إن الدين عند الله الإسلام أمن تار ربي النبرة فرتما قبضو أمن تا إسلام ما كفاجر دوب وان ربي نرى إيجو مالي نمي توقع ربي القرآن ساكي ست بتتي قد أفلح المؤمنون مسلمون فيني جري ربي مؤمنون فيني جري ربي دبت واي فينا ربي مسلمون فيني جري ربي دبت جو كرام فينا كراس لا أمتي كان رجال أني سبوليس كنا رجال مالي دبت كنا جنف ربي القرآن ساكي ست مال جري خنجرو أكو مريفو رجال كابتي وان تقول إيش الرئيس والأفكاسه أما القرآن كيسا ربي القرآن ست مال جرا ماجد قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون يا محمد ربت وان نرتب وان إبراهيم وكام إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب وكام يعقوب إلمان يعقوب الرتبوا فمت وان موسى عيسى في نبيوت غوفتا نبيوني غوفتا إساني راكن منتي أما نجرا إسان إرا جدونا متوقس وكامو نبي توقس أدانهم فونو نوتس إساني وكامو إساف أججم توتا جدي أكس مسدوب ربي نتاني سليماني جنة ونسان قبطني لفن إسلام ماذا إسلام ما سنة ألنا ما من تابرا قبطي لفن ربنا أن رانفورو نمني سنقياك أما ورخصها الرأي نمني إسلامان ألتي أمنتي بربادي إرراهن كيبلمو آخرتس إني ورهون كان إرراتا هاجر ورسين ربنا نقولين أكسمس كسي أسترقاير تنكونيس إرra ديبجد بسوفة شودان ديتا كييرت قبطودان ديتا سورة عمران بسم الله سادس آية كل سديترا كل سكالرات ترلب ماجرا إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب رغمت أمنتي ربي برت فرتمك أبو أمنتا إسلاما قفا سببانا من تانتون من تافجنا وان تاتيف أكسمس رسول ربي عليه الصلاة والسلام ماجنا حديث كستي حديثا سورسي كبتا ديمو دن ديتا كبتا ديمو دن ديتا إرقما ربي عليه الصلاة والسلام ماجرا من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة رسول ربي عليه الصلاة والسلام whoever says there is no God but Allah sincerely he will admit into the paradise نمني أنيرا إخلاصا كلنا الله أن مليك أن جبرمان تقولين هنجرو جدي مال تأجر الرسول ربي عليه الصلاة والسلام جنة سينا كنافو قرآن جنة كان جنة مسين سمالي إسلام ما رأيتشول ربي القرآن ساكي ستي مال ربي القرآن كي ستي مال ربي القرآن ساكي ستي أسرت ربي سورة مائدة بسم الله شن آية بتوقف كل سجل فقط ديدما أقسم ربي القرآن ساكي ستي سورة حاقة بسم الله ديدمي سدي آية ديدمي أفوري في سورة اللي براك ستي اللي هدو كي ستي ربي القرآن ساكي ستي مال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية نمني كتابي سامر قيسات كنبه وانجر هودا كتابك يا ماجرا هودا كتابك يا دبسا اين متكنا تاي ربي قران ستي اني ظننت اني ملاق حسابيا اني قرماتك كنمو دغوم سنتوري فهو في عيشة راضية انس جرين جالتمتو كيستا كنجر في جنة عالية جنة الفودمتو كيسنتا يوكامو كيستا كان كنجد منو مسلمات يا ربي تامني يچود اكسمت ربي قران ساكستي وعد الله المؤمنين ديفما ربي القرآن ساكستي سورة مائدة بسم الله سجل آيات 4 إلى مرة اللي مال رب وعد الله سورة توبة يجودا بسم الله سجل آيات 4 إلى مرة وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفضل العظيم ربي المؤمن توتا إيراتي في أكسمس دبرتي فيس جنة لجين إشي جليات إشي كيستي كان حفن تعني منين جاري جنة قبسما كيستاتين وادا غليجرا جالل ربي إراتي هند إرا قدادا كوني ملكي قدادا إلي ربين ورى جنة سينو ربين ومسلموت أكتان نتمججون أكسمس ربين سورة عمران بسم الله سدي آية ربتكم صدمي سدرت لربين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
maal rabbiin gara araarama gooftaa keessan irraa ta'ee fi gara jannata warra rabbiin sodaataniif warri sun kam jennaan musliimoota jennee ayatoota reefu hunda keessa dubbannee jira jechuudha. Isiin sun qophoofteef kan bal'inni ishee akka samiitii fi dachii taatetti ariifadhaa nuun jedhe jechuudha rabbiin. Okay? Bakka sanitti ariifadhaa. Isaan warra yeroo gammachuu fi akkasumas gaddaa arjoomanii kan dallansuu liqimsaniif namootaaf dhiifama godhaniidha. Rabbiinis toltuu hojjettoota ni jaalata. Akkasumas suuraa biraa keessatti illee rabbiin quraana keessatti suuraa gaashiyaa keessatti illee bismillah 88 aayaa 911 irratti illee dubbifachuu dandeettanii. Akkasumas rabbiin quraana keessatti suuraa saaffaatii keessatti illee boqonnaa 37 lakkoofsa 41 fi quraana keessatti bakka hedduutu rabbiin akkasumas suuraa kaafii keessatti illee innal ladhiina maal rabbiin quraana keessatti innal ladhiina aamanu wa amilu saalihaat innaa laa nudii'u ajra man ahsana amala. Dhugumatti isaan amananii gaggaarii hojjetan nuti mindaa nama dalagaa tolchee hin balleessinu. أولئك إنسان لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ويستبرق المتكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقة لرب دبتيجو كان قفامت قرآن كيست كرام فينا اسلام ما مليك كنجر نمني مصفي مسلم مليك كنجر ربي قرآن كيستعمل لي سورة يونس بسم الله قرآن آية سجل را قرآن الرتلي أكسم ربي سورة توبة بسم الله سجل ديدامي تقرأ حاجة ديدامي لما رتلي أكسم القرآن ساكت سورة هدو كست في دودان دينيجو ربي القرآن سورة البقرة بسم الله لما آية ديدامي شر رتلي ماجد وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار لكن إسان آمنني جاري هجة جنتوني لجين لجل إشياء إساني جرجتشون إسان جمتشيسي نمني عمله جاري هجة واي مسلمات دبتا جرا ايسا سينا جنان جنتك سينو ربين قرآن ساكي سنو تميجو كان اكا فكينة ايغا كافني كرام فيجنا اسلام ما مليا كان جره ربين قرآن ساكي ست رغالين اما سيكن قرآن في حديث راسيكن كان كيسا ربين نو تميجو كناف ريف واي اوريجين سين كان جرو كافتي تورتيجو واي چبودا انس كان كاي ادم الراجتيتي چبون ادم الراكيسون كافامي موهين كافامني كان جو اكا اسلام متولالي يوسرت انتلتي جراتي yoo baayibila keessatti sirriitti intaltee jiraatte cubbuun addamiirraan kaane meebii yoo ortodoksii taate addamiin dura kan waaqaaf ajajamuu dide seexaana cubbuun addamiirraan kaane quraana keessatti illee dubbistee jiraatte sanbal'inaan suutatti dhufna cubbuun addamiirraa akka teette ka'e akka macaafaatitti ka'e sun cubbuun sun kaafame hin kaafamne Iyesuus wanni du'uu barbaachiseef cubbuusanii miti eega Iyesuus du'e ammoo cubbuun sun uummatarraa hafe moo hin hafne kan jedhu ساعتي دقيقة كل شيء يوكا كلان التانو توفى هذا بالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبيكم ميت رجرت قالتوا ربي يادا وما بقولنا كل شيء لقصة صديقة جرو إسماعيلي والكبتي وان جرو رتي نمني لقي فتاجر تندب بفرد بدن دبدو وما بقولنا صديق لقصة كل شيء نبتدي تكررتي وان كي والكبتي أمو كقوة كي يقول سر راوة ميرمو الراوة بنيسن بودرت وان دبدو فسن دفا لما شيلوتين اللي والكبتي شيلونين ينكتي روبرا بدنا نمرنا كما عربين جدي كان دور اللي تكود بدي رياضة سنرتي يعني متي دبچو بربادو يوجراته واق أبرام واق إسحاق واق يعقوب كجلو كن أينيو pointing قدام كارلي قرآن كيسا باستي دبثات وستينا أينيو نكون كجلون والكبتيتي and clearly واق أبرام واق إسحاق واق يعقوب إني جلمي دبثمي واق كتاب كله كيس جرون على واق أبرات لينا من واق كتاب كله كيس جرون أمو واق توكيتشا علم توكيتشا فكاتي أكسا قبولا رديبي دبتا واق أبرام واق إسحاق واق يعقوب جلمي كنبسمي وما بكون
ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 13 gad dubbifachuu hin dandeessanii. At the same time hojii ergamootaa keessa illee dhattanii boqonnaa 3 lakkoofsa 13 gad illee dubbifachuu hin dandeessanii. Yesus Kiristoosiin innawaa isaa dubbatu Waaqayyoon Abrahaam kan isaa kana eeqoo Yesus Kiristoos isin fanniftanii ajjeeftan sana ilma isaa sana du'aa kaasee redheennaa achi irratti dubbatuun arginanna. Eenyunni Waaqayyo Abrahaam Waaqayyo isaa akka jedhu kanaan wal qabatee anyways Waaqa kitaaba qulqulluu keessa jiru Waaqa Abrahaam Waaqa isaa Waaqa Yaaqoob kan jedhame Waaqa tokkicha isa ilma tokkicha qabu sana akka ta'e kitaabni qulqulluun dubbata. Sanaan ala ka jiru kitaabni qulqulluun hin beeku jechuudha. Gabaabumatti lammaffaa dhimma jannataatiin wal qabateeti kitaabni qulqulluun karaa tokko qaba. Karaan kun ammoo amantii miti. Irra deebi'ee dubbadha. Karaa tokko qaba. Karaan tokko kun ammoo amantii kan ka jedhamu miti. Karaan kun ilma Waaqayyoo kan ta'e tokkicha fakkaatti Waaqayyoo kan qabu Yesus Kiristoosiin akka ta'e argina. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 16 irratti Gooftaan keenya Yesus Kiristoos maal jedhee? An karaa, an dhugaa, an jireenya eenyullee jedhe anaan ala gara abbatti dhaquu hin danda'u. Period. Ilma Waaqayyootiin ala Yesus Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e, Yesus Kiristoos waaqummaa akka abbaa isaa kan qabu akka ta'e, Yesus Kiristoos dhugumaan neecharii abbaa isaa san, entitii abbaa isaa san kan qabu akka ta'e nama amanuun alatti Yesus Kiristoos cubbuu kiyyaaf du'e jedhee nama fudhatuun alatti eenyullee jannata ijaan arguu hin danda'u yoo hawwiin taate malee. Kanammoo kana asuma irratti dubbadhee xumuraa. Inni biraa raajiin dubbatameetu jira waa'ee fannifamuu Gooftaa keenya Yesus Kiristoosiitiin wal qabatee jechuudha. Qara raawwii dubbii jedhee jalqabee ture. Raajii dubbatamantu jiran. Raajiin kun fakkeenyaaf kitaaba faarfannaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1-2 irratti akkas jedha. Sabni biyya lafaa maaliif raafamanii? Namoonnis maaliif akkasumaan itti koorratanii? Waaqayyoon isa inni dibee moosiseenis mormuudhaaf mootonni lafarraa hin ka'u. Warri biyya seeratanis wal wajjin ta'anii hin mari'atu jedhee innaa dubbatuun argina. Raajitu dubbatame. Tole raajiin kun ta'eeraare wanti faarfannaa keessatti dubbifame kun barreeffame kun ta'eeraare waa'ee kanarratti Yesus Kiristoos maal jedhe? Ka jedhu kana innaa laallu Gooftaan keenya Yesus Kiristoos Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 22-23 irratti akkas jedhee innaa dubbatuun argina. Ilmi namaa harka namootatti dabarfamee hin kennama. Isaan isa hin ajjeesu. Inni garuu guyyaa sadaffatti du'aa hin kaafama isaaniin jedhee. Kanarratti bartoonni baay'ee gaddan jedhee innaa dubbatuun argina. Tole wanti Kiristoos dubbate kun deebi'eellee iddoo biratti irra deebi'amee jira. Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 1-2 irratti. Guyyaa 2 booddee ayyaanni Faasikaa akka dhufu isin hin beektu. Ilmi namaa immoo fannifamuudhaaf dabarfamee kennamuuf jira jedhee innaa Yesus Kiristoos dubbatuun arginaa jechuudha. Tole dubbiin raajotaan dubbatame sun kan Yesus Kiristoos illee afaan ofiitiin as biratti dhugaa ba'e kun raawwatamee ka jedhu kana innaa laallu Maatiyos boqonnaa 27 irratti lakkoofsa 1-2 irratti akkas jedha. Yommus lafti bari'ee luboonni warra hangafoonni fi maanguddoon sabaa hundinuu Yesuusin ajjeesuudhaaf in mari'atanii isaan isa hidhanii geessanii Phiilaaxoos bulchaa biyyatti dabarsanii hin kennanii jedha. Yommus Phiilaaxoos Yesuusin achii fuudhee hin reebsisee Yesuus fannoo isaa baatee gara iddoo lafee mataa yookiin Golgootaa jedhametti hin deemee achitti isa fannisanii namoota biraa gamaaf gamasiin Yesuusinis jidduutti hin fannisan jedhee Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 1-18 innaa dubbiftan argachuu hin dandeettan. So wanti raajiidhaan dubbatame sun Kiristoos illee afaan ofiitiin dhugaa ba'e suni namoonni isa faana deemaa turan kan akka bartuu isaa Yohaannis faatii katabaa turanii jechuudha. Erga kana booda hoo erga darbe wanti kun barreeffameera isa jedhullee hennaa ilaallu for sure seerumaan barreeffameera. Fakkeenyaaf hojii ergamootaa erga Yesuus du'ee du'aa ka'een booda barreeffame. Achirratti hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 23-24 irratti Waaqayyo akka murtee godhetti akka yaada isaatti dabarfamee hin kenname.
isin immoo harka warra Waaqayyoon hin eegnetti muka irratti fanniftanii isa ajjeeftanii. Waaqayyo garuu hidhaa du'aatii hiikee inni harka du'aa jalatti qabamee turuu waan hin dandeenyeef du'aa isa kaasee jedheeti yeroo dubbatuun arginaa jechuudha. So profeesiin dubbatame sun hinnaa raawwii isaa argatu arginaa jechuudha. Qabxii lammaffaa ammallee raaga biraatu raagamee ture, raajiin biraa dubbatamee ture. Isaayyaasii boqonnaa 53 lakkoofsa 1-5 ka jiru isin dubbifadhaa. Achi keessatti waa'ee Yesuus Kiristoosii dubbata inni akka rakkachuuf ta'u cubbuu namootaatiif akka dhiphifamuuf ta'u achi biratti raajiidhaan innaa dubbatamu hin argina. Amoos illee Amoos boqonnaa 9 lakkoofsa 11 irratti waa'ee kana deebisee innaa dubbatu hin argina. Kiristoos illee afaan ofiitiin deebisee waan wayii dubbate. Maal jedhee Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irratti Museen lafa onaa keessatti bofa sibiila diimaa mukarraa ol fuudhee akkuma ol fuudhe sana ilmi namaas immoo akkasuma muka irratti fuudhamuuf hin ta'aafi jedhee innaa dubbatu hin argina. Takka lammaffaa yaaduma kana irratti dabalee Yesuus Kiristoos akkas jedhee innaa dubbatu hin argina. Maatewos boqonnaa 12 lakkoofsa 40 irratti akkuma Yoonaas garaa qurxummii guddicha keessa guyyaa 3 fi halkan 3 ture ilmi namaas akkasuma guyyaa 3 fi halkan 3 garaa lafaa keessa turuuf jira jedhee innaa dubbatu hin argina. Waan raajiidhaan dubbatame Kiristoos afaan ofiitiin innaa dhugoomsu argina jechuudha. Raajiin kun raawwatame eeyyee. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 1-36 ka jiru dubbifachuu hin dandeettanii waa'ee du'a isaatiin wal qabatee ibn lakkoofsa 36 irratti innaa inni du'u lafeen isaatu akka hin cabne. Maaliif? Faarfannaa boqonnaa 34 lakkoofsa 20 irratti lafeen isaa akka hin cabne raajiidhaan dubbatamee jira. Iddoo biratti ammoo garaa isaa akka waraanan innaa dubbatu hin argina. Fakkeenyaaf Zakkaariyaas boqonnaa 12 lakkoofsa 10 irratti innaa duusan garaa isaa keessa akka waraanamu hin arginaa jechuudha. So raajiin inni dura kakuu isa duraa keessatti barreeffame dhuguma Masiihiin dhufee du'e sun isa ta'uu isaa waan nuuf dhugoomsuudha jechuudha. Kanarratti dabalataan ammoo wanta ammas biratti jedhaa jiru kana raajiin kun akka raawwatame duuka buutonni afaan ofiitiin dhugaa ba'aniiran. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 8-11 dubbifachuu hin dandeettanii jechuudha. Amma pooyintiin as biratti an jedhaa jiru gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka du'u akka fannifamu kitaaba qulqulluu keessatti raajiidhaan dubbatamee jira. Kiristoos afaan ofiitiin dubbatee jira. Wanti sun innaa ta'u namoonni isa faana turan dubbatanii jirani. Sanarra caalaa immoo haga inni du'ee du'aa ka'ee bartoonni isaa gara galanii waa'ee isaatiif dhugaa ba'anii jiranii jechuudha. So dhugaan kana caala hin jiru. Shanaffaa ragaa kanaan dabalatatti jechuudha. Akka ragaa jalqabattu osoo hin taane ragaa kanaan dabalatatti historiyaanonni yookiin namoonni seenessan namoonni seenaa barreessan keessattuu jaarrolee jalqabaa keessa jiran 56 to 128 warroonni jiran. Fakkeenyaaf namoonni akka historiyaanii Roomaa warroonni seenessa Roomaa ta'anii kan akka Qornolewoos Taasitus namoonni jedhaman namoonni akka Flavius Josephus jedhaman kunniin waa'ee kanaa innaa katabanii argina. Fakkeenyaaf namni yeroo sanatti ture sun waan seenaa qabatamaa seenaa yeroo sanatti ture san waan katabeef Yesuus Kiristoos dhuguma boodatti. Daqiiqaa 5 dabaliif 15 naagootaatti fituuf addaan mataa hiruu qaba waan kana. Daqiiqaa 5 dabaliif dirqama addaan citaa waan ta'eef. Muutii irra jirtu muutii irraa kaafadhu. Tole waan shan seeraan naa qabadhaan mallee raajiidhaan akka wanti kun ta'uuf jiru kakuu isa duraa keessatti barreeffamee jira. Kiristoos afaan ofiitiin dubbatee jira. Ragaa qara tuqaa ture. Bartoonni Yesuus Kiristoos isa duukaa turan waan ta'aa jiru tokko tokkoon galmeessanii barreessanii jiran. Erga kun ta'ee ka'een booda hojii ergamootaa keessatti isa isin akkana gootan jedhaa warroota Roomaa loltoota Roomaa dabalatee hangaftoota lubaa dabalatee bartoonni Yesuusii qeeqaanii turan. Shanaffaa irratti ammoo wantuma kana seenessitoota warra Roomaa kan ta'an qara maqaa isaanii isinii tuqaa ture. Qornolewoos Taasitus namni jedhamu AD 56-120 keessa namni jiraate Yesuus baroo du'e sana keessa waggaa guddaa kan hin caalle namni jiru jechuudha.
namni kuni kitaaba isaa isa his crucifixion according to historians jedhu isa kitaaba isaa The Annals jedhu buukii 15ffaa chaaptarii 44ffaa paragraafii 2ffaa irratti The Annals kitaaba jedhu jechuudha buukii 15ffaa chaaptarii 44ffaa paragraafii 2ffaa irratti lammaffaa namni Flavius Josephus jedhamu AD 37 haga 100 kan jiraate Antiquities of the Jewish Book ka jedhu kitaaba buukii 18ffaa isaa chaaptarii 3ffaa irratti waa'ee kana seerumaan katabee dubbatee jira jechuudha. Maal jedheeti historiyaanonni kunniin exactly Yesuus du'ee waggaa 100 yeroo hin caalle keessatti namoota turan namoota seenaa qabatamaa jiru beekan kitaaba barreessanii jechuudha. So ragaan gahaan kun osoo jiru maalidha ragaan kun raajii bakka qabnu Kiristoos afaan ofiitii waan dubbate osoo dubbifataa jirru osoo ragaa dhiyeessaa jirru duuka buutonni waan ta'aa jiru ija isaaniitiin ilaalaa waan galmeessan osoo harkaa qabnu waan sana booda ta'ellee duuka buutonni onnee isaanii dhiibanii yeroo dubbatani sana booda ammoo historiyaanonni addunyaa kan jedhamanillee waan ta'aa jiru kana yeroo ifaan ifatti dubbataa jiran kanatti jaarraa meeqa booda kitaaba dhufe irratti faallaa kana waan falleessu fudhachuun yookiin fudhachuuf yaaduun mataan isaatu anaaf akka qoosatti laakkaama. Maafi exactly waan ta'aa jiru sana namoonni galmeessan osoo jiran sana dhiisuun jechuudha. So generally walitti qabuudhaaf jecha yaada amma dubbataa jiru kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannifameera moo hin fannifamne du'eera moo hin duune ka jedhu poointii jalqabaa ta'uu qabu. Kitaabni qulqulluun du'uu isaa du'aatiin isaanu kafannoo ta'uu isaa dubbata. Lammaffaa seenaallee gaafa ilaallu dhuguma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'uu isaa fannifamuu isaa warroonni qorannoo seenaa ta'an yeroo ifoomsaniin argina. So gara kamiinuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'uu isaa ragaa qabnaa jechuudha kitaaba qulqulluu irraa. Poointii lammaffaa keenya ka ta'u ammoo booda dhabe yoo ati dubbattee kaate hennaa du'u kana cubbuu namootaatiif dhuguma du'e moo ka jedhu san booda ka'aa jechuudha. San irratti ragaa jiru anillee in dhiyeessaa jechuudha. So just time consuming godhu ati daqiiqaa tiyyallee taafte itti fayyadamtee dubbachuun dandeessaa. Yesuus dhuguma du'ee jira. Yesuus ennaa du'uyyuu du'a fannoo du'e. Kanaaf ragaa kitaaba qulqulluu keessaa hin qabna. Warroonni seenaa barreessanillee ragaa kana bifa ifa galaa ta'een bifa eenyullee dubbifatee argachuu danda'uun kaayanii jiran. Eebbifamaa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Obboleessi keenya Abigoon qabxiiwwan tokko tokko dubbatee jira. Uummanni garuu jala kana ragaa jechaa jira. Rakkoon qabu inshaallah. Jalqaba irratti Waaqayyoon ilma tokkicha cubbuu uummataatiif dabarsee kennuun biyya lafaa jaalachuudha kan jedhu qabxii akkanaa kaaftee turte haasaa keessatti. Akka dhugaa yoo dubbanne Garee Shahadaa marsaalee hawaasaa Garee Shahadaa tiiktookii, yuutuubii fi gama weebsaayitiin nu hordofaa. Garee Shahadaa.